Mihar ammoo nama saba walalootiin du'een seenaa isaa isinitti hima. Walaleessichi maqaan isaa Asma'ee jedhama. Iraaqiin keessatti walaleessaa jabaa yeroo sanaa ture. Gaaf tokko Asma'een utuu karaa isaa irra deemuu walaloo dhakaa irratti barreeffamee jiru arga. Walaloon sunis akkas jedha. أيا معشر العشاق بالله خبروا إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع Isin yaamichuuwwan uumamee natti himaa, namni jaallate furmaanni isaa maalii jedhee gaafata. Walaloon sun kan hin dhumne ture. Asma'eenis akkas jechuun itti xumuraaf. يداري هواه ويكتم سره ويخشع في كل الأمور ويخدع Namni jaallate furmaanni isaa miira isaa to'achuuf iccitii isaa dhoksuudha, akkasuma xiyyeeffannoo isaa gama waan biraa gochuudha jedhee walalootti xumureefii deema. Gurbaan walaloo sana barreesse bakki oolmaa isaa dhakicha jala waan ta'eef gaafa dhufu gaaffii walaloo isaa deebi'eefii arga. Ammas irra deebiidhaan وكيف يداري والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم قلبه يتقطع namni miirri isaa guyyaa guyyaatti isa ajjeesu akkamittiin miira isaa to'ata? Namni onneen isaa guyyaa guyyaatti cabu akkamittiin onneen isaa suphama? jedhee ammas gaaffii gaafatee deeme. Asma'eenis guyyaa biraa deebii achiin dhufe ammas akkas jedhee deebii kenneef. Deebiin Asma'ees akkas ture. إذا لم يجد الفتى صبرا لكتمان أمره فليس له شيء سوى الموت ينفع Namni jaallate miira isaa to'achuu fi jaalala isaa dhokfachuu yoo dadhabe filannoon isaa du'a qofaa jedhee barreesseefii deeme. Guyyaa dheeraa booda Asma'een deebi'ee gaafa dhufu gurbaan inni walaloo isaatiif deebii kennu dhakicha jalatti du'ee arga. Waan arges amanuu dadhabe. Akkas jedhee barreessee du'e dhakaa sana irratti. سمعنا وأطعنا ثم متنا سلاما على من كان في الوصل يمنع Waan jedhame gooneerraa du'aafis harka kennineerraa nama walaloo kootiif deebii naa kennaa tureefis galanni haa ta'u kan jedhu ture.